Baaroo Tumsaan bara 1966 barnoota isaa erga xumureen booda biiroo eegumsa fayyaatti mindeeffamee hojjechuu isaa jalqabe. Waajjira kana keessa amma inni turetti loogii bara dheeraa fi gita hojii sanaa keessa ture qorachuudhaan hiikoo laateera. Haalli Baaroo fi garee hojjettoota kanaa namoonni itti hin toliini Baaroo hojiirraa ariisisaniiru. Akka shororkeessituu addatti fudhatamee tureera. Haa ta'uutii malee dabni irratti raawwatame kun Baaroon qabsoo isaatti akka inni cimu isa taasise malee duubatti yoom isa deebise. Yeroo maraa mootummaan bara sanaa Oromoo irratti miidhaa waan geessisuuf walitti dhufanii akka mari'atan waan hin barbaannee fi waldaan Maccaa fi Tuulamaa akka cufamu taasisaniiru. Kuni kan isa gaddisiise Baaroon ummanni Oromoo bakka maree akka hin dhabneef waldaa dhaaba dhiidheessaa jedhu uume. Mul'anni Baaroo keessaa finiinaa ture boqonnaa waan isaaf hin laanneef yoo isaan karaa tokkoon cufan inni immoo karaa biraan mala dhaha malee sodaachisoon nama jilbeeffatu hin turre. Baaroo Tumsaa sochii hedduu taasisee cinaatti bara 1964 addee Warqinash Bultoo wajjin bultii isaa ijaarrate. Addee Warqinash Bultoo obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo yommuu ta'an abbaan isaanii obbo Bultoo Ejersaa immoo waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensa turan. Cidhni Baaroo Tumsaa Oromoota sadarkaa hojii adda addaa irra jiran bakka argamanitti haala ho'aadhaan waan gaggeeffamee fi diina isaanii biratti akka sochii siyaasaatti fudhatamee tureera. Dargaggeessi lammii isaatii fi akka guddaatti inaaffaa gabrummaa unkuteessuu fi kutatee qe'ee kun tarkaanfii diina cimsee sochii bara 1966 ka'ee booddee innis karaatti ittiin hafee fi gumaacha guddaa taasiseera. The Oromo Voice Against Tyranny Documents 1971 mata duree jedhuun barreeffamee garee hojjettoota isaa wajjin namoota hedduuf akka ga'u taasiseera. Barreeffamni kun gara afaan Amaaraatti illee hiikamee dubbifamaa tureera. Kan inni barruu kana raabsaa tureef immoo waan waldaa Maccaa fi Tuulamaa cufamee fi Oromoota jajjabeessuuf qofa osoo hin taane baroota dheeraadhaa fi cunqursaa fi daba Oromoo irra gahaa ture kan of keessatti qabate ture. Dararfamaa fi cunqursaa tures ittiin barsiisaa ture. Baaroo Tumsaan bara 1972tti afaan Oromoo akka qubee Laatiinitti barreeffamuu fi Haayilee Fidaa wajjin qo'atanii gaazexaa bariisaadhaan akka maxxanfamu taasisaniiru. Mootummaan Dargis shakkiin ilaalee gaazexicha ministeera beeksisaa jala galchuun to'annaa cimaan akka irratti taasifamu godhe. Qubee afaan Oromoo har'a Oromoon ittiin fayyadamu Baaroo Tumsaa fi Haayilee Fidaan akka jalqabame seenaan isaanii ni dubbata. Bara 1973 qabsoon Oromoo akka inni sadarkaa olaanaa argatuuf kaayyoo bal'aa baasuudhaan wiirtuu qaama qindoominaa yookiin Central Coordinating Body dhaaba jedhu hundeessuunis socho'aa tureera. Dhaabni kunis turee dhaaba adda bilisummaa Oromootti jijjiirameera. Barichi bara 1974 daba mootummaan Haayile Sillaasee fi jaleen isaa ummata irratti geessisaa turan qaamni qoratu yoo hundaa'u Baaroon miseensa ta'ee akka hojjetu ergaa taasifameen booda namoota Oromoo hin ta'iniin rakkoo keessa galeera. Rakkoo isaanii hammeenyaan boolla qotanii Baaroo ittiin awwaaluuf deemanis dargiin nyaatamee karaatti hafe. Baaroon dhaabbata siyaasaa bara sana keessatti hundeeffaman hunda dhiisee saba bara mootummaa Haayile Sillaasee cunqursaan irra gahaa ture hunda kan ofitti hammatu dhaaba wal'aansoo saba bal'aa cunqurfamtoota Itoophiyaa yookiin የኢትዮጵያ
ጭቁኖች አብዮታዊ ትግል jedhu hundeesse. Dhaabni kunis Oromoo fi sabaa fi sablammoota cunqurfamtoota biyyattii kan of keessatti hammate ture. Dargiin jabaachaa deemee of tuulummaa isaa dabalaa deemuun dhaaba Immaaleedhii jedhamu diiguutti kanaani Oromoonni baay'een gara qabsootti seenuu jalqaban. 1974 hundaa'ee baha Oromiyaa keessatti socho'aa kan ture bilisummaa Oromoon qabsaa'ota hedduu horachuu danda'ee ture. Baaroonis qabsoo kanatti seenuudhaan gara bahaatti deemee gaggeessummaan hojjetaa utuu jiru bara 1977tti lubbuun isaa darbe. Dargaggeessi umrii isaa 35tti diinaan ajjeefame kuni Oromoon qabsoo taasisu caalmaan xiiqiin akka itti fufan isaan taasise. Akkaataa du'a isaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Haa ta'utii malee yeroo sana warreen gaggeessummaarra turan ejjennoo dhabuu isaaniirraa kan ka'e Oromoo qaanessanii kaayyoo innii fi kan isa fakkaatan itti wareegamaniif xiyyeeffannoo guddaa hin kennineef fakkaatu. Har'a sammuu fi dandeettiin uummata Oromoo yeroo kamirraayyuu caalaa guddachaa jira. Dargaggoonni Baarootumsaa bakka bu'aa Oromiyaa keessaa biqilanii jiru. Dhiigni Baarootumsaa, Guddinaatumsaa, Magarsaa Barii, Jaagamaa Badhaanii fi kan gootota Oromoo hedduu bilisummaa fi dagaagina Oromiyaaf xaa'oo ta'eera. Qabsoo Oromoo keessatti nama cimaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessattis gaggeessummaan hojjetaa utuu jiru mootummaan Haayile Sillaasee hidhee rukuttaan gidirsaa lubbuun isaa waxabajjii bara 1962 umrii isaa 58tti du'aan boqateera. Obbo Haayile Maariyaam Gammadaa mana hidhaa keessa yoo jiran waa'ee hiriyyootaa fi qabsoo Oromoo yoo dubbatan ani kanaan booda fayyee isin wajjin jiraachuu akka hin dandeenye nan beeka. Garuu kun ergaa koo isa xumuraati jechuun dubbatan. Jechi Maccaa fi Tuulamaa jedhu akka bofa garaa nama keessaa galeeti. Nuuf bofti suni ba'us bahuu dhiisus summii isaa waan facaaseef summiin suni nama keessaa bahuu hin danda'u. Nutis akkuma kana inni nu keessa seene nu keessaa bahuu hin danda'u. Qabsoon nuti jalqabni kun immoo dhala keenyaan bakka gaha malee karaatti nafu jedhanii torban kana dubbatanitti lubbuun isaanii darbite. Har'a Oromoon baabiyyaatee akka jiraatuu fi dhiigni ilmaan Oromoo seenaa barreesseera. Dhaabbilee mootummaan Haayile Sillaasee gaafa kufu fedhii dargiin hundaa'anii biyya sochoosaa turan 5 maqaan bal'inaan isaaniitiin beekaman Mi'eessoon, Wazillig, Icaat, Maaleeriid fi Sadad keessaa kan Baarootumsaa Icaat qabsoo warraaqsa cunqurfamtoota Itoophiyaa isa tokko. Baaroonis amajjii bara 1969 dhaabbaticha hundeessee nama hoogganaa ture. Jalqabarratti maqaan dhaabbata siyaasaa isaa paartii warraaqsa cunqurfamoo Itoophiyaa ture. Haa ta'utii warraaqsa hawaasummaa warreen sochoosan keessaa dhaabbanni kamuu paartii ta'ee socho'uu waan hin dandeenyeef gara qabsoo warraaqsa cunqurfamtoota Itoophiyaatti geeddaree socho'uu jalqabe. Dhimma Eertiraa akka qulqulleessaniifis koree koomishinii qulqulleessituu keessa Baarootumsaa isa tokko ture. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa. Seenaa Baarootumsaa wanta seenaa kanarraa barattan komentii jalatti nuuf barreessaa. Isin jaalanna horaa bulaa kun Sagalee Kitaabaati.